تخا دغاسي تبار سلنسا Sumaaleen ni salti akkamitti sallamee dhugaa dubbadhu sabrii atamma hin beeku Sumaaleen sallee dhugaa dubbata Sumaaleen akkamitti salleen salti Somaalee warko wala kuduran isaanii baay'ee takka bareeddisi galee okay kunturoon Sumaalee guddaadha guddaa miti tan uummata keenyaati ta uummata keenyaati gartee uummata keenya ni beeytaame yaa uummata keenya Itoophiyaa hin beekee akkuma uummata keenya lallaaftu kuduran isaanii isaan laakiin nama kaasu beekan sirriitti nama kaasu ni beekan dhiirri Sumaalee mee fakkeenyaaf yeroo nama kaaftu akkamitti muxxee fa'aa arraabdee nama kaaftu moo akkamitti nama kaasuu danda'an sirriitti nu caala wallahi addunyaa kanatti wanni akka dhiira Somaalee nama kaasu beeytiin jirtu akkam nama gooti amma warra kunturaan qabnillee nama kaastanii birsira oduma nama bakka isaan sagaleen isaanii gisee nama hojii odoo si hojjaa isaanii birsi kaasan isaan odoo muttee ati hin garsiisnetti Sumaaleen gastii keessatti wal kaafachiifti bara amma gastii keessa wayitii jirru kanaa Sumaaleen akkatti wal kaafachiiftu agartee taatama gastii adii gara daawwattee hogguuti ilaala hogguu hudduu harmaas baasanii agartee uummata tokko akkasii asirratti kunturoo wallaahi keessuudhaan sirga kunturoo Sumaalee waraabee jira warra balkaa bakka tokko illee inni dabu na fakkaate garuu kunturoo isaa wanna kanatti kaatanii galee ay ati wanta nagara dhala harmaas baastee fuula hidhattee tiktaakii kanarra ni jirti anoo goggaa dhaqee laala siigalee kanatti sagalee mi'ooytu takka akkana jedhanii nama kaasan dhaqee dhaggeeffadhee biraa jalaa deema. Uummanni sana gisee hunda woomaksii tana dalagan uummanni sana. Sumaaleen salte. Somaaleen na salte edee na salte. Sirri dandeetti. Yaa? Sirri dandeetti nama saluu dandeetti Sumaaleen. Somaaleen jechuudha akka keessa akka Oromooti adda nama saltisii galee akka nama kaastee nama raafettotti. Hin kaafachiifti malee sirri saluu hin dandeettu jechuu yoo keessa keetti. Yoo keessa keessatti miti isaan la sirra odoo muttee tana odoo si hojjaasanii mutteen tun si jiitee egaa isaan haasoo akkatti nama kaasan beeyta akkuma keessanii namatti lallaban si galee sagalee mi'ooytu takka bitaniiti. Arraabdi muttee arraabuu beeyte amma Sumaaleen mudduu kanneen fa'aa muttee sirriitti arraabdi. Bakka hundi ni arraabdi seeni bakkuma takka wata dhiistu hin qabdi. Hin balfituu gara akka keessan seete. Sirriitti arraabdi jechuudha. Sirriitti arrabaan bira kuttee waan muttee san keessa waan gayyaa ni dhuyiti isaan wallahi ni dhuyiti. Fedhii wayitii gayyaa keessaa hin arraabatte arraban. Bismillahirrahman. Akkuma nama gartee horiin gisee nyaata kamitti michoota na gabbuusi adde rabbi sodaadho. Koi ayyee. Akkasittiin arraabdee jechuun jala kana ol arraabdi. Akkasilla khur keessa jettee jedhu muttee tana keessatti aan cufaa fi tortora hunda keessa jaalsisii galee Somaalee. Okay, isaa Sumaaleen arraabdi kanaaf akkatti jaalatti shamarran. Qooyaan kasanii miti. Sumaaleen muttee dhiira shamara kennaa kana faan jaalatti yookaan muttee shamara jiraatu. Keessaafuu muttee shamarran Itoophiyaa jetti laal hoggaan mana tokko shiinaa dileenu kana dhufee la ijoolleen daddaraatu wayi ma'aan tonan jaalla ambaan hudduu waan dhufanii na qaqqabatan. Hudduufaa akkasii qaqqabanii duuba kana hudduu kee kana. Bismillah bari isaan dhaabbatu misira yaasan akka keenyatti isin bara moo humnaan nama saruu jaalatan si galee kaatiin feena kana humnaan kun turmaa fi muttee golaa agartu jetti ichi dhiibasin jedhee isaan akkasii laakee. Jarri mee akkam nama godhan? Isaan la za'aata kamaan taane amata kamaan taane si sossobanii sikka kaasanii waan adda adda akkasitti haasawanii akkasitti isaan malee akkamatti intala koota siinsala ati darbi kaisaa darbi ichi gargarii rabbi. Okay, awwala si kaafachiisanii sirriitti jiranii suuta si keessa oofanii qunxurroo kana sirra oofanii si keessa ol kaa'an jechuudha. Sitti kaasanii. Dhaggeeffadhu wasana mutteeti wasana munnee idduun jira miti idduu tana oofanii muttee tana goggoysanii sooftii qopheessanii irraa xaxxaragaa isin jibban gaa isaan nama jaalatan si jedha. Okay. Harmallee ni dhugan Somaaleen harmallee nama wanta godhan. Nama goota. Inooti. Harma jidduurra ni salti. Okay, harma jidduu godhan jechuudha.
achi booda akkasitti itti kaafachiistee wayitti ati warra waatti keessa kaan kaawwatte yaada qabatte gubatte. Wayita dhalaan dubbargisee kaafatteef wallaaltee jechuudha. Yoo yaa rabbii nasali jettee si jalatti cinii batti bar afaan inni dubbattu malee negama ittante si jalee hoggaati akkasitti itti kaafattee. Jamalii harkaan jamalee keessa kaa'uu deemte harkaan qabde. Harkaan jechuun munnee tana si jala ol kaaftee jechuun hudduu tanaan si jala minnik jettee ati keessa kaan gubbuu warra oomisha. Oke, wayitti sila kayu berat sama yang pakai wayitti shamarree akka nakkaa jettee gubattee akka itti gara munnee kana akkatti lafa ol kaaftee sitti achiin fiiduu kan harkaan qabdee yeroo san keessa kaa'uudhamu sirriitti akka hima gubbamarra oofuu jedhani. Ammallee dhaggeeffadhu Soomaaleen ammallee qubaan salti si galee qubichi abbaa lameen kana qareessaa isiitiin salti. Saluu qubattu suuquu sanii miti kaa isin muxxee waliin suuqinaadha. Saluun ni jira miti qubaan riiti takkan irraa gooti bishaan kan hundi raggijastee uff isaan gisee salan barra funda deemsu. Yaa ummata Ini gitu. yaa bani Aadam. Way isaan wallahi billah akkuma isaan kontrol anak takka Oromoo akkasii mutti kontrol nama mi'eessituun agar gisee wal salan roomaati waan addaa takka bitan. Oke, shamarri yeroo qubaan rigan sirriitti bareedame yoo qubaan riidee bishaan kana raadii sirriitti awwalan qubaan sirriitti hodhi. Ammallee kaisaan amma muttee tan addaan bargaafattee akka nama agartee seeksii takka agartee gisee wal salan inni isin hudduu tan addaan qabdee akkasitti dura ciiste muttee tan ala gabbaastee gaa si galee miila bira tol gara galchitee gararra miila keessee. Namni amma dhaabee shamarri gariin akkami beektaa inni garaan ol gara galee ciisee isiin gubbarratti miila isii gamaa gamanaan addaan qabdee afaan isaa kanarra gatteettee jala kana olarraa. Kun amma dhaggeeffadhu amma akkasitti gisee isiin ciiste ifaan jiraami si galee akkasumatti achi inni akka jilbiibbatee muttee isii olarraa jechuudha si galee. Muttee isii arraba kana keessa kaa'ee arrabni lallaafa muttee lallaaftuudha akkasi keessa oofee taateen gariin faana bichaantii wallaahi billa hirbaatu rifattu. Incaatu keessaa jigaa? Baateen obsuu dandeessu arraba qallaa kana akkoo akkasiin keessa goggodan obsuu dandeessaa? Joon irra doggodanii deemaa beekayaa osumee. Ayyee rakkoo miti dhageeffadhu. Mee amma fakkeenyaaf dhalaan gariin dhageeffadhu. Dhalaan gariin amma yeroo ati kaafatu bishaan kana keessa akka malee gajjiga. Maaliif akkasi keessaa jiga qooye? Miti amma dhalaan takka sarmaata irraa turtuu jira si jedhee sarmaata kana amma takka mata lamaffaa irraa turte amma ijaazaa faa gisee guutan isin amma irraa turtee jirti laakiin wanni qubaan ofirraa baasan san beeyta hedduu namarraa ijaa'u si galee hedduu sirraan dhufu wanni quba fissuu kan san kan harkeen jira beeyta. Okay. Wanti wali qabamee jira mi'aati amma dheeyiteetuma yaadumaan arra tana saluufiin deema jetteetuma kaa dheeyitee keessatti huruuf goota. Ganaa nama qooshaa dha'u jira bacaq yaa. Qooyi amma fakkeenyaaf shamarran kana dhageeffadhu. Awwalatti yoo qubaa yeroo sirriitti muxxee kana sukkumanii bareedan yoo muxxee kana sirriitti qubaan gubbarra riite. Haaya. Gubbarra riiguuf hin bareedame? Laa gubbarraa miti bakka qara isaa bakka muttichaan beektaame mutticha san qubaa abbaa lama fuuteeti akkana tuttuqxaaf laala. Mutticha isaa sarara riite jechuudha. Mutticha san harka tokkoon illee harka qabatta harka tokkoon illee mutticha san riita. Hoggaa fi harkan tuttuqxee turraa fidde dhalaa harkaan hoggaa akkasitti tuttuqxee fi oo jette dhalaan ni ijjiti. Irraa baay'ee jechuudha yoosuu. Deebitee ammallee taraara mataati qunxurroo tante haasirraa dhumu tortorri isii keessa guyyaa maaliiti tortora keessa maati qunxurroo ta'e haa qunxurroon tante kisaa saayi qunxurroon ta'e kisaa saayinsa kaayina tortora keessa. Awwala keessaa jiisite san keessaa jiisite booda lammata wayitasiin qulqulloo irraa xaraydee tolkeetta. Dhiqattanii ammallee yoo feete dhiqadhu jettan deemee dhiqattee haa dhuftu maali si muttee isii gana mahaariyatti jechuudha. Jalaa ol kaastee miila isiitirraa mataa isiitiin harma isiitiin bakkuma addunyaa irraa bakka hin xu'in hin qabdu harma walii qabi jettaan harma hedduu salta. Harma isii akkasii iddoo ciibsiteeti harma gisee isii walii qabdee qunxurroo iddoo ol keessa. Harmi ooguu qunxurroo oogwitu walitti oogwiti jechuudha. Sibiilee iddoo tana ooftee ittiin afaan irra needhaaf taraan waan sankaa maal soonni san. Arraabuun namatti tolaa qooyi amma shamarri garii yoo afaan innaan ifaa jetti. Arraabuun sun namatti tolaa sirriitti harma kanneen irratti faayoon ta'eef.
Miti akkasitti itti ol arraabii jettaan kan wal ta'uu qabdan siif jaartiin itti roomaatik addaa ta'uu qabdan si galee nama addaa jechuudha. Namni salmaatu bichaaf waan baratu beektaa? Yaa. Wanta qunxurootan ta'e xaraba kana jiru bakki bareedduu takka jira bar qunxurootan mataa. Mataan isaa kun hin lallaaf bareeda. Bakka naanaa tuutan fakkaatu takka gartee dachee harraabde achi akkasii dhaabide. Wallahi billahi ati bar Sabrina banni